dhimma keenya bal'inaan qabannettiin haa dabarru shifee keessumattuu waancaan kilaboota addunyaa US Ameerikaattiin dorgomaatii jiru gama tokkoon fiifaan dorgommii humnaa ol hawwataa ta'e kan maallaqni guddaan irrattiin argame jechuudhaan jajaati kan jiru biyyoonni Awurooppaa immoo dorgommii hongeen deeggartootaa rukute akkasumallee ho'i US Ameerikaa keessa jiru haalli qilleensaa achi jiru baay'ee nutti ulfaateera jechuudhaan qeeqa guddaa kan isaan darbataatii turani sanas ta'e kana garuu caaseffama haaraadhaan dorgommiin kun kan inni dorgomuutii eegalee bara kana kilaboota 32 konfedereeshinii biyyoota isaaniirraa shaampiyoonii ta'uudhaan waggoottan lamaan darban keessatti qabxii fooyyaa galmeessan dorgommii kanarratti hirmaachuudhaan kan dorgomamaatii jiru dorgommii kanaan gaa biyyoonni Awurooppaa ammas olaantummaa isaanii biyyoota ardiilee biroo irratti mul'isuudhaan xumuraaf ga'aniitii kan jiranu shaampiyooniin Awurooppaa Paris Saint-Germain akkasumallee shaampiyooniin konferensii liigii Awurooppaa kan ta'e Chelsea xumuraaf ga'uudhaan istaadiyeemii MetLife irratti New Jerseytiin galgalaarraa sa'aatii 4 irraa eegaluudhaan morkii ulfaataa ni taasisuudhameetii kan eegamu namoonni hedduun xiinxaltoonni kubbaa miilaa hedduun isaanii gara Paris Saint-Germainitti waan dhufan kan fakkaatu taphattoonni Chelsea leenjisaan Chelsea garuu Paris Saint-Germainiif kabaja qabna garuu hin sodaannu waancaa kanarraa fudhachuu dandeenya waan jedhu kaasaati kan jiranu mee waan walii galaa tapha galgalaarraa kaasnu. Haa ta'u bara kana Chelsea fi Tottenham qofa yoo kan PSG osoo hin injifatamiin bara kana dorgommiin duratti xumuruudhaaf jedhameeti. Chelsea har'a waancaa kilaboota addunyaatiin Tottenham itti aanee waancaa mo'amtoota Awurooppaatiin PSG-dhaan kan isaan walitti dhufan yoo kanaan ala ta'e kilabni kamiyyuu PSG dhaabuu hin danda'u jedhamuudhaan kilaba kana hangam dhiibbaa uumaa akka jiran sadarkaa Awurooppaatti darbee sadarkaa addunyaatti kan isaan ittiin akeekanii akkuma tuukaafte dhiibbaa keessa taa'ee kilaboota 32 kan isaan waliin taphatanii PSG Champions League Awurooppaa fudhate torbee jaam yookaan immoo ji'a tokkoof torban lama booda waancaa isa biraa isa guddaa ta'e maallaqa badhaasa dabalame fudhachuudhaaf har'a kan inni Chelsea waliin taphatu akkuma tuukaafte Chelsea fi PSG gaafa walitti dhufanii adeemsa kilaboonni kunneen ittiin dhufan kan ilaaltu yoo ta'e tarii Chelsea Premier League England keessatti baroota darbanii gadi sissiqee hamma tokko akka durii miti bara darbe garuu Enzo Marescan waan dadammaqsu wayii kakaasu way uumanii hanga Champions League Awurooppaatti hirmaachuudhaaf geessisaniiru jalqaba waancaadhaaf morkachuudhaaf illee gaaniiru konferensi liigii Awurooppaatiin waancaa fudhataniiru garuu adeemsi amma waancaa kilaboota addunyaa kanaan kilaboonni kunneen lama irratti dhufan adeemsi bara guutuu immoo PSG ittiin dhufe kilaba England kanaaf mata kubbii guddaadha dheen kaasa Champions League Awurooppaatiin ni yaadatta kilaboota England hunduma jajjaboo jedhaman mataa kan gadi qabachiise akka isaan hin dubbanne kan godhe PSG dha itti kaasuu dandeessa Arsenal fi Liverpool dabalatee Arsenal Manchester City Aston Villa garee salphaa miti sadarkaa Awurooppaatti Premier League keessatti warra kana harka kennachiise darbee tapha xumuraatiin haalli inni ittiin Inter Milan ittisni isaa sadarkaa Awurooppaatti jalqabarra ture hanga PSG dhaan walitti dhufanitti garee san burkuteesse goolii 5 irratti galchee shaampiyoonii Awurooppaa kan inni ittiin ta'e dorgommii kanaan ammoo kilaboota magaalaa Madrid lamaan Atletico Madrid irratti goolii 4 Real Madrid irratti tapha walakkaa xumuraatiin goolii 4 galchee akkasuma ammoo kilaboota biroo jajjaboo hamma fooyyee ta'an Bayern Munichiin goolii 2-0 injifate walakkaa xumuraa darbee hamma xumuraatti garee ga'eedha gareen Luis Enriqueedha Chelseanis amma waan wayii fooyyeffataara gidduu isaanii yoo kan fudhatu ta'e Pedroon Engadda garichatti makame hammam salphaadhumatti garichaan akka ittiin wal make dadammaqiinsa Enzo Maresca kanaafi innis mataan isaa dhiibbaa uuma jettee taphattoota kaaftu tokkodha Enzo Fernandez lammiin Argentinaadha kunis sara gidduu irratti taphattoota kanaaf dhaabuu danda'a jedhamee kan inni kaafamuudha garuu akka tilmaama adeemsa kilaboota lamaan dhufanii gareen adeemsa jabaa morkiiwwan jajjabaa injifatee dhufe PSG dha waggaa guutus kanuma keessa dhufe tarii Chelsea taphattoota qabaatus dargaggoota ta'anis gareewwan inni waliin taphate kilaboota kan Afrikaadha Express Tunis akkasumas kilaboota Brazil kanneen waliin kan inni taphataatiin dhufe waancaa kanaan hanga ammaatti Chelsea tarii fooyyeedha kilabni ani jedheetiin ittiin inni waliin taphate Benfica qofa jedheen fudhachuu danda'a isaa injifatee kan inni dhufe adeemsa kanaan laalanii tilmaamni kaamulleen kan kara PSG itti tilmaamamu taphattoonni qabanis kan ilaaltu yoo ta'e yeroo kanatti Osman Dembele Vitina Desiree Doué Kvicha Kvaratskhelia fi Achraf Hakimi taphattoonni kunneen Fabian Ruiz waliin akkam akka isaan dhiibbaa uumaa jiran kan ittiin argine waan ta'eef garee Enzo Maresca kun har'a qoramuu danda'a garuu akkaataa Inter Milan sanaan hin qorama jedheen kaasu sadarkaa Awurooppaatti muuxannoo qaba ittisni Chelsea dhaatileen hangas
hin cabacee yaadu. Tokkoffaa Inter Milaan umrii isaanii kan ilaaltoote taphattoota PSG dargaggoota kana waliin fiiguu hin danda'an. Amma immoo sadarkaa dorgommuu kanarrattu umrii xiqqaa garee jedhamu garee Chelsea lammaffaa irratti PSG haa ta'u malee yoo xinnaate saffisa kana to'achuudhaaf carraadha qaban saffisaan bira darbuu kana to'achuudhaaf carraa waan qabaniif taphni kun akka kilaboota biroo san itti ulfaachuu yookaan immoo akka itti salphachuu dhiisuu danda'ee kanaan kaasu akka gareetti yoo kan ilaaltu ta'e tilmaamni akka kootittis PSG dha jechuudha. Taphoota dorgommiiwwan akka kanaa kanatti tilmaamni ulfaata amma Paris Saint-Germain waggaa guutuu taphoota 65 taphachuudhaan yeroo deemaa turettiin maal fakkaata kan jedhu kaasuun ni danda'ama. Paris Saint-Germain 5-0dhaan Inter Milaan injifatee waancaa Champions League kilaboota Awurooppaa seenaa isaa keessatti yeroo jalqabaaf argatee jira. Dorgommiiwwan biyya keessaa Ligue French waancaa fudhatee jira. Mo'attoota Frenchiin shaampiyoonii ta'ee jira. Waancaa Firaansiin waancaa argateeti kan jiru hanga ammaattiin imala taasisaatii jiru. Kanaan bara 2024-25 keessa waancawwan 4 fudhatee jira. Amma waancaa 5ffaa fudhachuudhaaf immoo daqiiqaa 90 kan inni eegaatee jiru. Waancaa kilaboota addunyaatiin gooliiwwan 16 galchuudhaan goolii tokko qofaadha hanga ammaattiin kilaba kanarrattiin kan gale. Marsaa mo'atanii darbuurraa kaafnee kan laalloo ta'e Inter Miyaamii goolii 4-0dhaan kan mo'ate. Baayern Munichiin 2-0dhaan taphattoota 9 taphachuudhaan kan inni injifatee darbe. Xumura irratti ammoo walakkaa xumuraa irratti Real Madridiin daqiiqaawwan 9 keessattiin goolii 2 daqiiqaa 24 keessatti goolii 3 irrattiin galchuudhaan 4-0dhaan mo'atee kan jiru. Waliigalaan taphoota hamma kanarrattiin taphoota arfan kanaan qofaa kan laalluu ta'e gooliiwwan 10 galcheet kan inni jiru 10-0dhaan kan mo'ate jechuu dandeenya. Gooliin tokko irratti hin galle sadan kana qofaa irrattiin taphoota 8 darban keessaa 7 irrattiin kilaba kana irrattiin gooliin hin galle. Kun maal agarsiisa? Taphattoonni Paris Saint-Germain ittisa cimaa irrattiin hundaa'anii akka taphatan gara fuulduraattiin deemanii goolii akka galchaatii jiran sarara gidduu isaaniillee salphaadhumattiin harka kan hin laanne ta'uusaa kan namattiin mul'isuudha. Chelsea kan laalloote kilabni kun guddoo irrattiin kilaba seenaa guddaa qabudha. Champions League kilaboota Awurooppaatiin Bayern Munich injifatee Roberto Di Matteo jalatti yeroo Didier Drogba faan turan waancaa fudhatee ni beeka. Kanaan alattiin bara 2021 waancaa kilaboota addunyaatiin kilaba Biraazil Palmeiras injifatee kilaba shaampiyoonii ta'eera. Bara 2012 immoo waancaa kilaboota addunyaa kanaan xumuraaf ga'e Korintiyaasiin mo'atame kilaba waancaa dhabeedha. Har'a Paris Saint-Germain injifatee waancaa kan fudhatu ta'e seenaa isaa keessatti yeroo duraatiif waancaa kana yeroo lamaaf jalqabaan ta'a kan mo'amu ta'es yeroo lama xumuraaf ga'uudhaan kilabii mo'atame ta'uudhaan seenaa biraas kan galmeessuudha kan ta'u. Chelsiin waancaa kilaboota addunyaa kanaan as dhiyeenyattiin taphoota taphatee ilaallu Benefica 4-0dhaan 4-1 mo'ateeti kan jiru. Palmeiras 2-1 kan mo'ate. Kilaba Biraazil Fluminense 2-0dhaan mo'ateeti kan jiru. Imalli ittiin dhufe kan Paris Saint-Germain ta'e yoo laallu goolii galeen illee kan laalloo ta'e Paris Saint-Germain Chelsea caalaa kilaba fooyyaa ta'uusaa dorgommii kana irratti nutti mul'iseeti kan jiru. Hundaa olittiin saffisni taphattoota Paris Saint-Germain teessee yeroo televezyiiniidhaan ilaaltullee akka lafaa kaatee ilaaltu kan si taasisuudha. Qindoomini sarara gidduuti hanga fuulduraattiin jiru hanga sarara ittisaattiin jiru adda inni kaasuu dandeenya. Donnaarumaa kaasuu dandeessa. Kanaan wal qabatee Paris Saint-Germainiif tilmaama kennuu dandeessa. Ta'u malee dorgommiiwwan akkasii kun ga'umsi guyyaa sanaa murteessuu danda'a. Chelsiin salphaadha jettu miti. Taphattoonni achi keessa jiran enerjiin isaan qaban humni isaan qaban olaanaadha inni kaasuu ni dandeenya. Yoo injifachuun illee ulfaate kilabattiin morkatu ta'uu akka danda'u ilaaluun ni danda'ama. Taphni kun galgalaadhaa sa'aatii 4 irratti kan taphatamu. Leenjistoonni gareewwan lamaan iyyuu yaada kennaati kan jiranu. Luis Enrique Chelsiidhaaf tilmaama salphaa akka hin kennine dursanii dubbataniiti kan isaanii jiranu. Yeroo ittisu akkasumallee yeroo gara fuulduraattiin deemee injifatu nu walii wal fakkaata kilabni kun tapha ulfaataa ta'a yaada jedhu kennanii jiru. Enzo Maareskaan teeknika cimaa nama beekama waan ta'eef of eeggannoo gochuu qabna yaada jirudha. Luis Enrique kan dubbatani. Enzo Maareskaan ammoo deeggartoonni keenyan waliin dhaabbachuu qabu. Paris Saint-Germain garee cimaadha. Yeroo kanattiin
kilabni akka Paaris Saint-Germain cimaadha inni kaasnu tokko illee hin jiru garuu waan humni keenya danda'u hundumaan nu raawwanna garuu deeggartoonni nu waliin dhaabbachuutii qabdu yaada jedhu kennanii jiru. Kaaseedoon miidhamaan shaakala irratti hin hirmaanne Joao Pedroon garuu humna dabalataa kilabichaa ni ta'a jechuudhaan yaada isaanii kennanii jiru. Keessumattuu tapha kana wantoota eegaman keessaa Saara gidduutti irratti atuu kaafteerta saffisa taphattoota PSGdha. Biitina fudhachuu dandeesha dorgommii kanaan taphataan hanga isaa dirree uuseen jiru kiiloomeetira 69.4 dirree keessatti usuudhaan taphataa kana kan isa ga'e hin jiru baay'ee hammam saffisa akka qabu tapha dabruudhaan kubbaa mijeessuudhaan immoo Enzo Fernandez kubbaa sadi mijeessee kenna isa caalaa fooyya'insa qaba gama kana mijeessuudhaan sara peenaalitiin ala goolii galchuudhaan illee Chelsea dorgommii kanaan irra fooyyedha kilaboota hirmaatan keessaa Osman Dembele sadarkaa badhaasa Ballon d'Ortiif morkatu bara kana goolii dhengadanii Real Madridatti galchee dabalatee bara kana walumaa gala gara goolii 35 galcheera dorgommii hundumaanii taphataan kun ammas badhaasa Ballon d'Orif hulaa kan ittiin saaqqatu waancaa kana isa jalqabaatettee kaasuu kan itti dandeessu waan ta'eef taphni kun daran akka eegamuudha tariiti Moses Caicedo ati kaafte har'a qaawwa uuminaa kan jedhu qindoominni taphataa kanaa fi Enzo Fernandez har'a gidduutti irratti qaban olaanaadha tariiti taphachuus danda'a yaada jedhuudha kan kaafamaatiin jiru hamma tokko fayyee dirree keessa deddeemaadha kan inni ture daqiiqaa xumuraati irratti akka adda baasan Enzo Fernandez kan isaanii dubbatanii kanas ta'e garuu saffisaan taphattoota PSGdha kana ni dhaabu Chelsea kan jedhu qarqara lamaan isaanii tan daran sodaadheef waan ta'eef kana Enzo Fernandez kan tariiti tooftaa qabu yoo barbaadan amala warra kubbaa Italiitti fiduu danda'u taphatan leenjisaan kun waan ta'eef ittis irratti homaan jedhan waan ta'eef umriin giddugalaa godhachuun isaanii saffisa kana to'atanii akkuma tu jalqaba kaafte yoo xinnaate morkataa jabaa PSG dursanii galchinaan illee ammoo dhiibbaa uumuu danda'a ittisee biraa bahuudhaaf Chelsea waan ta'eef kun isaaniif waan jabaadha eenqaatu. Maallaqni dorgommii har'aatiin argamu isa olaanaadha. Waliigalaan kilabiin har'a shaampiyoonii ta'e walittiin naannoo doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 2 ni argata. Paaris Saint-Germain ammoo bara kana hanga ammaattiin tilmaama jiruun yuuroo miiliyoona 800 miiliyoona 50 akka argate miidiyaaleen gabaasaati kan jiranu har'a kan argatu taanaan maallaqa dabalataa argate kilaba qaalii addunyaa kanaa ta'uu akka danda'u tujaara ture tujaarummaa irratti inni dabalata jedhameeti kan eegamu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoo OBN waltajjii marii ispoortii keenya kanumaan kan xumurru Dassaaleny Sirnaa fi Shifarraa Jaamboosi waliin turree jirraa gama ogummaa teeknikaatiin Alamituu Koojii fi Abbaayina Biqilaa dabareedhaan waliin turaniiti kan jiranu waan waliin turtaniif ulfina argadhaa isiniin jenna.